إنسان قفة عافية يجول كناف hundi keessaniyyuu amaana rabbii isinitti haa ta'u namoota beektanii illee keessan dubbisaati itti haasayaati birrii shayyoo taate isiidhaaf waan guddoodha kiniiniin fayyaa takkittiidha daqiiqaa takka yeroo takka isiin liqimsitu birrii 1,000 bitamaafi kasanii oliinis bitamuuf jira jechuudha muyayyoon tuyyoo akkasitti bira hin dhaabanne boru gaafa isii waa taateetiin jette asirra finneetiin bicha irraa boonnee akka haa caaluudha baraa waggaadhaan nama du'e bicha poostii godhu kun amma haa caalu wanni godhaafii jiran hin jiru awwaardii isaa jedhanii maali jedhanii yaadannoo isaa jedhanii hagas dagatanii gaafa kaanii jechuudha jaalalleef jaalalleen illee walan qafanii ta'aniitiin sirbuma isaa wal affeeranii jechuudha argitanii akkana qofa ta'uu hin qabu haguma jirtu haa gargaarru wallahi dhugaa isin jedha zaara ol bahi miidiyaa irratti naa gaafadhu naan hin jenne sagalee isii isin dhageessisuu danda'a keessaan illee isin erguu danda'a ana miidiyaa irratti nan baasini homa kiniiniidhaaf bishaaniin bitadheetiin itti liqimsu hiriyootuma kan kee naa gaggaafadhu namootuma itti aantu naa gaggaafadhu ana miidiyaa irratti nan baasin hamilee kiyyatu na cabaa osoo dhibameeyyuu ani hin fayyu borumaan naan jedhan gaafa nu gabbahee uffadheetiin dubbadhe maan naan jedha waan jettutu qalbii tiyya keessa na jira hin dubbatinii naan jedhaa turte dhugaa rabbii isiniin jedha miidiyaa irra baateetiin hin haasayinii homa dandeettu namoota dandeettu naa gaafadhu jedhaa turte hadda nama danda'u bichaa yoo gaafadheefi nasrii bichaa gaafadhee nasriin $50 kan erguuf yoo ta'e yookaan aslii gaafadhee $20 kan erguuf yoo ta'e dhibee mucattii tanaa yaala argataa jira argataa hin jiru jechuudha wanni takka wanni isiin godhachuu dandeettu jiru taaksii irraayyuu hin haftu oovarii irraayyuu hin haftu jechuudha kanaafan jecha gara miidiyaa kanaa dhufee dubbadhe malee anis dubbachuu waa miti wallaahi gadii akkasii hin qabu ani kanas baqa deemeera sabboonaan fixee baqa ofitti budheera rakkoon qabu fixeera nuun jedha argatanyaan kalas malee isin achuma waraabdaniyyi mucaa wajjin gadhiiftu TikTok guddifachuu jettanii araba tajjeesi jettanii arabni dajjeemni adagaa konkolaataa tajjeesi jaartii isaa dhabe namichi intala isaa dhabe namichi wajjiniin isin eegale nama tajjeesi jettu dhattanii diqqoo daba jaallattu sila thank you namoonni bisadii Dr. Nuraddiiniif boonaa baalee akkasuma siifaniin kana fuudhanii waan biraatti akkan jijjiirree godhuu keeti galatoomii waan biraa immoo inau namni waan fedhe jeehu deebi'ee sumarratti wanni Oromoo sin dhiisu ati nin dhiisa yoo jettees kana beek kana sin jechuun barbaada ani fedhuu yoo jettees wanni Oromoo mana keetitti dhufuun oolu arras borus nu jiraadhu galatoomi sin jechuu hiyya kanuma sin jechuu galatoomi hawaasa keenya warri fooloon gochaa jirtanillee galat warri TikTok isiin gaafataa jirtan immoo TikTok isiinimu asii follow goda isa jiru isa sin fayyadu isa bor gaafa dhukkufattan gaafa rakkoon sin amma namoonni hedduun karaa boonaatiin argattu namoonni hedduun karaa boonaatiin argattu beektu karaa an ittiin argamu follow goda yeroo jedhamtan ishiin jettanu ammatu isinii maxxanse wallaahi torbee abbaa torbeetti 100 galchitu isin beeka kaa wal beenna maalitti gochuuf TikTok isi tu danda'ame nangu baay'uu maatiin ilaalanii intinaa jedhanu callisata jalatti boo fidatanii nama liba wallahi kuno isa jiru sa sifayyadu follow goda Dr. Nuraddiin follow goda boonaa baalee follow goda siifanii follow goda ishi warri immoo TikTok mucaa beektanu please nam tokkotti hin kennina hin agarsiisina والله تيك توكي مچا نمو ميكا اوجيدا صفته يي قربان تو كفاي دوباره دولي تيك توكي سي سكامي يو فوتو دابتا سي جل لمبر بادي منامن ربي سين دابني جي ننا بار يوس نهار سينا فوتو دابتا سي جل لي منامن ادبا فنا مالو نماي سي بي قرغنيرا نماي سي بي بدل ارغني يو تو كومي دي لامامتي غارو مقام مكا كيوتي ولا لتولي اغلطوم تو برتي Sababiat, welcome. Coupling gola hundi kesani yu coupling gola ti amma du fajira sabona ni yo rabbi je sabona kana jabesa wallahi wa billahi akadu baiti yo len du bay sabona kana jajabe fada wallahi billahi nama gari badala fa selas gamto qarra famu sano nambeka haguma sitiwa me wa metani ji wati kenna akka ilmoti nama argama Kafta ko sila dai mun kan sani nafu amma ra da tan ta wajeto
Garuu intala kana gastii koratti argine uummataa sin. Mubee ani harkaa holloo itti malee bar waan asitti arginatti fakkaate dhugaa rabbi waan arginatti fakkaate ture. Gastuma kana waliin galee viidiyoo isillee ilaalee ture waan arginatti. Waan an jedheen filaan jedhu suma dhugumamee mee ijoollee warreen jala teessan biqilaa jirtu as jala. Moo ija kooti moo nama wal fakkaatu. Yaa mubeenallee waan mana kanatti arginatti fakkaata yaa siifaniin gaafa. Wallahi ana kanatti fakkaate. Beeku wallahu ala mucaan anaaf araamiti gaa okii tiktokii jala galee tarii waan sin bareeddu okii jala galee ilaaleera ta'a waan ta'e bakka ta'etti argeera abadan. Mubee bareedduu hedduu dhufaa nu harkaa wal dhoyite tamii daawwallaallee beeyta bareedduu dura takka mara kana dhufa. Hin fayyadamtu. Amiin amiin eebi. Hin fayyadamtu immoo jedhan ijoolleen. Ijoollee shamarran hedduu takkaa dhufaa bareedduu dura takkaa dhufaa isa tamtuu tamii daawwallaalee barree qaalis na fakkaatti nama biraas nama fakkaatti na harkaa wal dhoyite. Laamiti ishii immoo namni siin fakkaatu jira mucaan kun. Yaa namni wayii jira namni mucaa kana fakkaatu wayii gasti viidiyoolee baatee jirti na fakkaatti. Wooma takkaan namaan beeku na fakkaachaa jirti. Akkasii gaa kunoo. Ni kutte amma addunyaarraa kutte tun ni kutte. Tookiin qabdu warra jettanu qabdi hin kennu. Qabdi hin kennu. Ni duute moo lubbuun jirti masiin. Duute wallahi. Waan nama dhibu maatiinsi duwwaa 97 bicha eeggatu silkii. Duwwaa 97 intala keenya Dubaay jedhanii Dubaayitti eeggatu. Garuu gaafa du'a si kan intala duuti si eessa kan waame duwwaa 96 Saudi Arabiyaa keessatti duute. Namoonni buu garuu yoomi ka duute amma guyyaan isin duute. Wiixata darbe sanyoo. Madaamitu jeesse moo balaa ibiddaati moo maali? Lakkii isiidha intala madaamiti jaartii madaamiti Saudii deemanii Saudii takka irraa makiinaan ittiin garagalee hundi jalaa dhumani namicha malee wanta hin jiru namichi iyyuu waan makiinaa keessa jiru natti fakkaatu nama afurtu dhume. Nama afurtu bakkatti dhume. Amma duuba akkaataa mardoo warra isaanii tiiman mana wallaaltanii Dr. Nuruddin. Boonaa mana wallaaltanii? Dhagahannaatiin. Namicha Arabifaan itti dawwale dhagahaniiru garuu gaa maal godhaa? Amma adda baafame itti mameera kanas akkasii. Amma reefkisiidhaa hospitaala jira mubee. Reefkisii hospitaala isa inni barbaadaa jiru Saudii keessa naannoo kamitti tallaajaa kam keessa waan akkasii kanayyii gaafataa jirra. Namichi gaafatamaa amma sabboonaan deemeera. Koppiliin godhaame hundi keessan iyyuu warra akkasiirra jiran fooloo godhaa. Koppiliin godhaa hundi keessan. Yamma kanumarraa sun jettu immoo ajandaan keessan amma waan gaarii jirtanii reefkisiidhaa eessatti argamaa hospitaala kama keessatti argamaa sanboota immoo akkamitti warra intala mardoo akkamitti tiimnaa ka jiru sadarkaa qabdan jechuudha. Bareeda. Baay'ee nama gaddisiisa. Naagwe sabboonaan dhufeera kunoo gash ababoo kennaara. Sabboonaan dhufeera maashaallah mi'uutii qabadhaa eenyuun ni dubbataa jiru. Kunoo dhufteetti obboleettii keenya tokkosi. Koppiliin godhame ijoolli. Akkatti baamu malee akkatti baamu lakki boo ijoollee shamarran biyya arabaa yoo waan biraasinii gochuu dadhabne du'aan keessa namaa keessatti nafu. Haga dandeenye nabshira. Yoo waan biraasinii gochuu dadhabne keessattuu warri waraqata qabdan warra waraqata hin qabne bugaraan nu gubataa jira. Ka waraqata qabdu bakka barbaadan fudhatanii deemanii bakka barbaadan qadaa yoo ta'esi yoo jarri hin galchine hin galfanna. Sabboonaa. Oo mubee salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabakaan kun dhageessisa. Hin dhageesse. Okay, bilbileetiin ture namicha. Yaa Rabbi milkoofte. Biyyatti illee jechuun lakkoofsisii waan duraan jiruuf waan bilbilee turre akkuma san maatiin kiyyallee reefi biyya kanaan dhufne
anillee gaddarra jira reefi sun achuma jira tallaaja keessa jira garuu gara Dubaayin dhufu achumaan gara Suudiitti irraan deema dirqama immoo kansuula biyya sanii seera qabeessa waan deemteef seera qabdi nam tokko seera malee maatii wajjin deemu kansuula biyya sanii beeksifnee jirra harbaadhaan nuun jedhanii hanga harbaatti immoo anis gaddarra jira irra deddeebi'ee amma ittiin bilbillee hanga harbaatitti obboleettiin keenya tokko nu obboleettii wayii obboleettii dhaqxee naa bilbiltee turtee harbaadha jedheenii irraa cufadhee maatiin arabiin beekanii namni biraa tokko hanga tokko narraa faamee jira ingiliffaan naan jedhe akkasitti nuti himee gara biyyaatitti kana fakkaata wanni namichi naan jedhe amma itti bilbilee ture akkuma ati natti himteeni maatii makoo wajjin wareegamtee natti hime maatii makoo wajjin konkolaataadhaan balaan tasaa gawaawwan godhuun qabu jedhee anas jira imaaraatiin keessa naan jedhe sillee rabbi haa sabbarsiisu jajjabeenya si haa kennu maatii keellee warra jaannata rabbi haa godhu jedheeni erga saniin booda akkana maatiin keenya baadiyyaa jiru fagoo jiru achirraa dhufanii guyyaa 2-3 dursanii achitti eeguu qabu yoo achitti hin eegne immoo reeffa sanuu namni fuudhu hin jiru jedheeni itti hime okay kanaafuyyuu atis amma roobii san duratti waan dandeenyu osoo roobii hin galle reef hin deemne hin yaala jedhee akkasumatti addaan baan. Bakka si bareera kana michi akka deebitee roobii irraa hubattu waan argata hordoftu si bareera. Gizee kamiyyuu si bilbileetiniin atillee jajjabaadhu maatiin keenyallee bilbilee jajjabeessinaa waan jiru hundaanuyyuu si dubbisa jedheeniif. Okay rakkoon qabu. Bakka siifuu koo nama tokkotti bilbileen kennini sabboonaan roobii ada waluu fi ati sabboonaan walii bilbilaa siifu lakkoofsa sabboonaan amma keessaan siifan ergaa ati sabboonaan bilbilii sabboonaan namichaa bilbilu roobiis waan jiru bakka sabboonaan walii haasaanii nan galchee deemoo reefa namichi. Eeyyani bubee anaan illee akkuma isaan jedhe gama dirqama mootuyyuu reeffa tokko yoo du'ee kan itti ambaasii beeksisuu qabda waan taateef ambaasii keessanillee beeksifnee jirra reeffi ambaasii birallee akka achitti du'ee ga'ee jira hanga harbaatinaan jedhanii ana qofaa miti jedhe kan ani galchuu dirqama qabaadhullee biyya sanitti kamsuulaa biyya keessanii beeksisuun dirqamaa jedhe kanaafuu beeksisanii jiranii reeffi Suud Arabiyaa jira guyyaa immoo dursee angalchee ambaasiin galchee dursee guyyaa inni galu akkuma ati jette baadiyyaarraa waan dhufaniif waan dursitee akka itti himtuuf sitti himaa jedhe. Bakka akka goonugaa yoo danda'ame uummata keenya haadhumaaf abbaa waan dandeenyu puushuu jechuudha waa tokko aannan adiidhaan jedhamu akkaawuntii isaanii fuunee fi yeroo roobii waan ta'e baramee ka'ee bakka wama ta'e puushuu goone maaliif namni baadiyyaa kuni dhugaa rabbii isinitti himaan namni biyyaa kun nam tokko wallaahi waa tokko iyyuu kan of harkaan qabne jira ka ijoollee isaa biyya biraa jirtutti jee dhufu soddomatti naa argiti jedhee liqeeffatee jiraatu jira dhugaa walitti himna jechuudha. Ma hunduma keenyatu maatii qaba hunduma keenyatu biyya alaatii waa qaba ergasii jechuudha. Kanaaf ani intalli koo soddoma kanatti naa argaarti jedhee liqeeffatee faa guyyaa agatee jiraatu jira namni. Kanaaf reefa ilmoo jalaa fudhachuudha akka jibichee qabannu of jalaa gurguranii balleessine akka waan qabannu of jalaa gurguranii balleessine nus biyya namaa jirra akkatti gallu hin beennu reefa qofatti hin erginu yookiin immoo reefa gachisiifne irraaf jennee hin gachisiifnu yoo rabbi jedhee akkaawuntii jalaa barbaanneeti fudhannee tiktookii irrattis hundi keenya iyyuu rabbumaaf jecha jechuudha. Waan dandeenyu tiktookii irrattis feesbuukii irrattis akkaawuntii gadhiifnee waan dandeenyu buusu godhaaf roobii waan ta'e sabboonarraa barree kaane kun akkuma kanatti tolti deebineeti isinii akkaawuntii maxxansina waan dandeessa.